السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيم تودا في دعوة تودا كي يا ربنا كجايبا كبادين في برانك كوني سمالي تون كسر نورو مجاريات جت كورت بالبلي لتون برانك رد لغو بدي ما هونو بالبلاد نينجرا برانك سوري سمالي تون كسر نورو خلي قال حرارة كياتي والله لجليتني تمي يسلين أنا بسين ولا بين كابنو أني اسمه برانك تودا غوفي أني برنو توغاشني كبا غربيان قالوا جديري مسين قال تمالي نجت تجرت تولي رات شوفته الركاسو دي جديني إني أرين رات شوفته akkasiin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftu waan inni jedhu kamoliidhaan nu ta'a amma irraa kaasaa kunoo qaata bilbilaatiin jira neera bilbileetiin na dhabe dura ispoortii deemetee ispoortii ture dhufe waan ta'eef akkasiin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya hamma dhumaatti na waliin tura waan inni jedhu kamoliidhaan nu ta'a qaata bilbila waan ta'eef irraa kaasa. Hello. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagami. جرت كم ان شاء الله بقى جرت دي فما بيت التليفون برن توري شوف جرتي والله رت هيد قلت له مو خلت لي بالبنت يعني سبورتي دي بيتها والله سبورتي دي ما مدفع اما شاوري سينيو الشاوري اما بيت نجر بالبلا كان كيرك ممتاز والله نقامت ما شاء الله رمزة مينو ما أنا جيت أسأله وياه ها بري ميرا ما ركاستين عن جنان إن كاس نيس إنجلي ها أبو ماركي تكايتي وما خالص هالكلا سنيف كايتي تبدأ ما ركون كبو سرما براكاس ولا بي يا أكم akkas beeta jechuun ani yaada itti taasise isin immoo jechuun hay barakisi ya itti mee jira garuu hin dhageettu maal gareen ayyaada isin jedhee yaada sitti hime malee jechuun aye akkana dinjidi yaade akkana digi mali jecha dinjidi mali anaga turani di agama turani di jecha dinjidi akkana jedhani dinjidi mali yaade akkana keessa anne no ranka du ranka buwan akkana yete ni gaafate dimso akkasi itti ibsillee jira beektaa garuu ani waa baay'ee itti qaaqee jechuun gara sa'aatii walakkaa itti qaaqee garuu waan takkitti qabate jechuun maratti duuti obboleessa kiyya waan takka sirraa fahamtu. Kanaaf jechuun ani akkam godharee waan beektaa namni jireenya ofiitii fi waan tokko fooyyeffachuu waan danda'u jechuun hamma dandeechuu haa ta'ullee haa ta'u baatullee waan dandeettu xaaruun dirqama kan keeti. Abdii kutachuun qabdu homa kam irratti iyyuu yaaluu qabda jechuun yoo sii ta'e illee yoo sii ta'uu baate illee shakkaa itti deemu osoo hin taane waan san yaalte yoo ta'e yoo ta'uu baate somaa godhuu hin dandeessu waan ta'eef. Ayyee. Yaa. وقع فريد أن تتجه تدني وكير عم بيبرك ديم تدني وقع لما دلها يتبالي وقع لما تنقلت وقع فريد يجوله وقع فريد بيدرة وقع لما بيبرك يتزن كتالا أيه بدأ كلا بيجو أنا دل إن ده ننتون ده أما يجو اليوم بري ما مكان وني يتكلم تكبر بيبرك تدني وقع شني وقع لما أتتاورنا وقع لما تبتدي تتاورنا galteni bakabora che deve partire di grade in وكان مثلا بالنسبه لي يجي لو ممكن هم يجوا في تكتير اللي بيجي يجوا
akkasi ba sanis walla lebeeta jechuun amma immoo biyya namaatti illee galtee ammas biyya namaatti irra deemuun faayidaa akkas hin qabu. Kanaafuu bare Musa iwallaalle beektaa iwallaalle bara ni beekaa garuu dubbiin ta'echi kan keessirriidha garuu maasi fakkaate namni tokko immoo namarraa faama haye bara itti dubbadhe jennaan gaara kana geette obboleessu akkamitti wanni akkanaa ta'e an waggaa tokko iyyuu siin fayyamu wanni bahaa taa'u haye baran kajeesha galgalaa jechuun wanni hidheetumaan sitti gadi xiqqeessee haasa'e malee akkasiin haasoftu osoo taate obboleessa kiyya osoo akka kiyyaati ji'a 4-5 ol turuu hin qabdu maaliifi galuu qabda jechuun qabaannullee dhabnullee argitee hiyyummaa ta'e nama tokko jiraanne wayyaa lolli banne obboleessoo taanuma. Waggaa kennee jira. Yaa. Dubartiidhaan jechuudha miidhaa jedhamte biyya keessaa biyya keessa jechuudha. Miidhaa jedhamte soosii waliin argee dubartiidhaan bittootaa waggaa tokko guutuu. Jechuun beektaa waliigaltee kennaa maasii fakkaate an jalqaba waan kana. Akkuma argitee nama gortee yookaan immoo kaatti nama deemsisan wallahi jechuudha gurgurama galtee wanni sirraa buusuun jiru wanni sirraa buusuun jiru maaliif yoo ati jechuudha isa amma argitee inshaalla jechuudha horiin sun torba jettiin horii torban san keessa jechuudha horii afur gurgurtee horii sadii gurgurtee osoo jechuudha gaafa boora kibirreeffatte biyya alaa deemte biraa deemte jechuudha biraa deemte ta'e waggaa lamaan itti waggaa shanii ati jettanii waggaa shanitti adama kanaarraa achi jechuudha waggaa shanatti keessatti wallahi kun jedha alla haalan mana kana jaarteen tumurtan jedha waggaa shana dooti amma kanarraa achi jechuudha. Jechuun wallahi beektaa filannootu hin jirre waan goonuu dhabnee barmuusa amma yoo gadi qabeetti ilaalu fakkeenyaaf jireenya biyyallee kamati beektu biyyi baddee jirti argitee lolli akkana jira isiin immoo kana maraan laaltu bakka jechuun tama ofii takkittiisanii malee kana madaaltee bal'istee laaltu jireenya biyyaa akka itti qaala ikaatti argitu kana amma deebiitee lolli biyya keessaa akkana eessatti galte sila garummaan itti galtuu hin jiru bara osoo hin galeettee yoo kan itti galtuu hin jiru obboleessa kiyya maali kana isiin hubattu yoo kan itti meetiin hin jedhu maayii wayi sibichaan argitee sibichaan adda waa taata nooyyuu ma jirraa kan iballee kan jiru namni namu maanaan jetti. Ambar galee ina Musa maasii fakkaate an jechuun galee biyya namaatti lammata jechuun biyya baatiitti deebi'uu jechuun tasuma inuma yaadu jedhe haa asuma galuu jechuun xiqqooni turaa jennaaniin abadan waggaa takka dhiisi ji'a 5 ji'a oluu siin kennuudhaan jechaa jirti bara hin ta'u ammatti galuu qabdaa jetti an jechuun hin ta'u wanna tammaa sooftu kun meetas gabbaayee waan maraayyuu suutu waliin laallaa jennaan kunum manuutas gabbaayee waan nummaan jedhamu kun hojiin hojjetu jetti hayi. Akkamittiin hojjenne namni wal jalaa dhageeffachuu qabaa. Amma dhageeffaa hin jedhu waggaa ji'a 5 jaha kanallee miti dhageeffatu sitti hima. Ji'a 5 jaha kanallee miti. Amma dhiidii amma adeemuu deemaa jiru kana jechuudha. Biyyatti salaatu qabu. Ji'a meeqa ji'a bar ji'a muraasaa bar. Ida demu kam kajimu. Ida jikan demu kan. Hai, atille isimojin wan isina soft jetta abbo. Isino kan ma soft. Ani ina Musa. Atuyo jechuun isina irraa gorsitaa jedheetiin sitti kaaqaa jira bara maal taate ati? Mee isimaa gorti mee irraa jechuun ina namni biyya namaatti beetiin namallee biyya namaatti jedhamu hin ta'u xiqqoo jechuun haa yaalu jedhiin
maal jette bar jechuun isimaan irraa gorsii isin jedha baratama kaatama akka jettu kanaa miti bilbilteefi bilbilteefi jirta isiati maal jette si barreessite maas jala wacaree akkatti halo maal jette si barreessite okay maal jette si barreessite aye okay narraa kaasuu dide sin jette narraan kaasu jette aye aye okay aye coba amma dhufe bara amma wallahi sporti deemetti amma sporti dha dhufe yeroo isin bilbilte biruma jira malee bilbiltee turte beektaa reef bilbilte irratti kallattiin hoo jechuudha akkuma bilbilte kanallee bilbiltee garuu isii irraa kaasuun barbaanne maaliif irraa kaasuu dhabe beektaa waan baasiif osoo hin taane ni qaayitti jechuun qaaqa baay'isti beektaa isiin amma fakkeenyaaf waggama takka lamaayyoo hin barbaaddu ji'a shanii ja'a itti bare gaayaa siin jetti yoo guddate ji'a shanii ja'a abadan kan halaan ta'uu jetta maal haasofti isiin akkas jetti kaa isii akkas jedha bara ayye والله ان شاء الله ربي يعطيك سوء مرافيو عما ها دي فما فرانكي سرد لك داد الناس اللي بتشايل ده كم والله حبيبي كي فرانك ده والله ثانيه في الو Ita question mo kayo behayrat abachira. Ina jadana jadun jiro. Wana kaje dun jiro amma chon koli branke da. Wallahi branke kana yetu ni ha yetu na branke. Chaka sika je chon. Na chaka sika. Na chaka si je chon. Ya? jechuun na caqasi Musa namni jechuun biraakii maal akka ta'e hin beekami sa hin beektamu hin beektu hin beektami kanaafuu erga biraakii siin jedhe wanni boonna tikoo tokko illee hin jiru maali isillee dhugaa yoo dubbanne wayita guyyaa si bilbilesan haasaa jirtami ati isin kun qabdu jedhe guyyaa itti meet akkana Musa ati barreessi jedhe wallahi nama barreessise barreessi fi akkana jedhe wanni immoo jechuun kalee argala waa'ee kana walitti taasofnaan dhugaa isin jechuun achiin ta'uu wanni akkasiin ta'uu galuu qabdan okay inni walii galee dhiise sun jechuun rakkoon qabu san findee jirra waan jechuun walitti illee dubbannee waa jennee miti akkana ta'uu qabaa isin jennaan is okay jedheen ani malee wanni baa argitee wanni waliin jennee wal dura dhaabbanne illee hin jiru wallahi jechuun waa takka
jechuun anama fakkeenya beekti kaasee akkana waggaa shanii jedhanii akkuma galgala sin jedhan jennaani La ziyaad wanna akkasii ta'uu yoo guddate waggaa lamarra turuu hin qabdu isin jennaan it's okay jedheeni akkasuma bakka kanaa achi waa walitti dubbannee hin qabnu achi booda immoo biraankii akkamitti irratti dalagaa waan jedhu itti yaade isiin ganama kana guyyaa kana barreessee fi gargaruma kana naaf bilbiltisiin wayittuma si yoo an bilbilu ati taasaa jirti zamzamitti na fakkaate achirraa barreessii fi muusadhaan akkana jedhanii biraankii irratti dalaguu barbaadaa jennaan hayyeenaan jettee sirratti barreessite isiin. Akkasii wallahi malee waan ibaati miti dhiifama sorry jechuun kan irratti dalaganillee kanuma kanaa miti jechuun kana ol illee yoo dalage waan akkanaa jechuun dubbachuun qabdu. Bar waan badiituun dubbanne jechuun osoo waan badiitu ka dubbattu taate iyyuu aadi hundi harka jiraa miti kun yoo ta'e illee fakkeenyaaf jechuun walumaan laallee yoo kata'u taate gadhiifne yoo kan taane taate hin dhiisna waan rakkoo qaba maali si wajjin hojjedhu maal wanni si jechiisu maaltu jira. Berangki kurang ajar malah video suara wajib. Diva mah jadi nanti dapat tuh tanah coba tanah pasti mari tarak kongkong. Walau itu orang wajib ramit. Ya? Ya cuy diva menjadi malu buat tadi. Bar badin ka mos sabar wan badin dubban ka jechuun galuu qabda dhugaa jettee malee wan badin maal dubbatte man hay maal taate kanaafu wanni badii ati siif dubbatte malee anaaf hin dubbatte malee siif dubbatte malee balleessitee jira kun biraan kee ajaa'ibaatiyyuu hedduu galatoomii kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa hiriyaa kiyyaatti biraankii ajaa'ibaa irratti dalageetiin jira biraankii kunis akkuma isin argitan biraankii bombii dhoosu akkasii isiniin jedha inni quban qabu qaaree jira amma cufatee jira kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa sheer laayik gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha biraankii guyyoo isinitti toleetiin jedha maashaallah akkasiin tolullee hedduun argitanii abdii guddaan qaba kanaaf akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kanaaf haga viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.